شيء جرتوا كم جرتوا ورا أمريكا تاتني هابي نيو يير بقى برا كما لما في دقدمي لما نسنجي جنة بقى برا كنان جيساني ورا أمريكا تاتنس ورا أمريكا تأوفليم تنس ورا أمريكا ويتنس بقى برا أنا نسنجي جنة كم جرتوا نجا كيساني كم جرو جرين شيء America qofaaf ismiti warri biraatis akka addunyaatti biyyoonni baay'een New Year isaanii guyyaa akka ta'e nan abdadha. Biyyoota Eesiyaan alatti Eesiyaa kan biyyatti Itoophiyaa garuu waliin beekamu. Ishii yeroo biraatiif dhibna waa'ee biyya Itoophiyaa sana. Garuu Eesiyaan alatti biyyoonni New Year isaanii guyyaa har'aati kan isaan kabajan caalatti Eesiyoonni garuu har'an kabajanii asumaan akka bartan namoonni baay'een guyyaa furbooda akkasatti fakkaata hundoo garuu guyyaa har'a kan taane walumaa galatti akkam jirtu nagaa keessanii naguma wal jalaa banneesi namoonni tokko tokko nagaa gaafattu garuu wal nagaa gaafattan jira ani hin banne waan taaneesi nagaa kooti maali siyaasa kana maalis قزقز وكانمو قرسيسو برباد وردان جتاني جرتو يعني كاليس وإيسو في سنفني قرسيسو سنبرباني مالف سيتاني روتو كتوكو وانت دبتاني سوانتي قراني سي يرو في بكا في اين فانا كجرامو نما غافتا غلطوما وري هابي نيو يير تاني غلطوما يرو هينيو في eessatti akka jedhu nama gaafata waan tokko wanti gootu jireenya kee keessatti jechuudha kanaaf yeroo barbaachisutti jenneerra yeroo eenyu faana goota waan dubbattus waan yaaddus waan qabsoon Oromoo kun qabsoo qobaa namni tokko godhus gaggeessus miti yookaan bakkaan ga'us miti walumaa galatti qabsoo uummata Oromoo hunda gaafatu waan ta'eef kanaaf irra caalatti immoo namoonni eenyuyyuu mootiin kan distinlee mootii qabaa yookaan immoo nama hoggansa qabaachuu qaba. Amma dandeen yaadaanis ta'ee ilaalchaanis namoonni tokko tokko kan haasaa ture. Ilaalchaan yookaan immoo yaadaan akkamitti Oromoo wal faana deemuu danda'a qabsoon Oromoo maalinni isa jedhu sanaadha. Baga waliin geenye. Kanan gochaa ture ammaaf garuu wanti xiqqoo qorrisiisee akkasin jettan sana qorrisiisee fi yeroo baay'ee deebiisnitti meera yeroo tokko tokko wanti nama gammachiifne jira asirra taa'anis warri kunis oma bu'aan buustu lammatammoo warroota kolkolleesim jettee qabsoo Oromoon ta'an taane jireenya ishiin jiraattu namatti agarsiisuudhaaf yookaan immoo simbiloo rikaash warra taate warra tokko tokko faanaaf gadi bu'anii haasa'uun of xiqqeessuun faayidaa hin qabu kan jedhu sana bu'aa waan hin qabaamneef waan hojjetamu irratti hojjechuu qabna dhuguma siin jechuudhaafani barbaachisaa yoo ta'e ani waan Oromoodhaa irratti hojjennu baay'eetu jira Oromoodhaa oo barbaanne jechuudha garuu akka tasaaf akka carraa ta'e biyyittiin waan bulchiinsa abbaan qabneef biyya abbaan qabne waan ta'eef ijoollee keenyaa fi haadhotii keenya obboloota keenyaa fi soma hojjechuu dadhabne malee namni hundiyyuu meeshaa baachuu hin qabu namni hundiyyuu hoogganaa ta'uu hin qabu namni hundiyyuu aktiivistii ta'uu hin qabu hundi keenya gahee Waaqayyo nuu kenneen uummata kana gallee ni gargaarraa yookaan immoo yaada keenya ni gargaarraa kanan jedhu yaada qabaa ture akka tasaa ta'e kun garuu nu hin taane ammaaf bakka waggaa umurii keenya guutuu anasitti meera harkifachaatuma jira ijoollee keenyattuu deemaa jira kanaaf baay'ee nama gaddisiisaa kanaaf yeroo tokko tokko mooraalii nama tuqasan jechuuf han barbaade malee kun rakkina akka jirtu ta'e jechuudha ammaaf garuu jandaarraa keessatti walumaa galatti keessa warroonni amma kolkolloonni faayidaan qabaanne keessuma waan tubachuu qabdanii ani namni hin jibbullee yoo ta'e namni yaada isaan deeggarre yoo ta'e karaa kamiin iyyuu deemee Oromoodhaaf fi Oromiyaadhaaf bu'aa buusa yoo ta'e mirga Oromoo eegsisa yoo ta'e karaa koo qofa maaliif deemuu didanii hin jedhu karaa gama kootitti jechuudha
karaa kamiiniyyuu ana qofaam ta'uu qaba jedhee yaada koo warra na deeggaruu fi warra na deeggaru qofa ta'uu qaba sin jedhu haa ta'u immoo malee karaa kamiiniyyuu yoo doome eenyuyyuu Oromoodhaaf bu'aa buusa yoo ta'e nan deeggara karaa kamiiniyyuu jechuudha. Keessumaa namoonni gadi baatee shanee jettu backgroundii ishii badhaa duuba deemaati. Rikaashii yookiin waggaa 20 waggaa 30 biyya kana jiraatti rikaashota mana Starbucks mana shishaa warra kana ciisaa turteedha. Har'ayyuu mana shishaa jirtu jechuudha. Konkolaataa bituun caammaa bituu jechuudha Ameerikaa keessatti. Goositti malee jechuudha. Warra shishaa waqa sammuun shii waggaa meeqa ta'e biyya kana keessatti waan namni jijjiiramu illee nagar. Ofii jijjiiramoo ta'uu hin taane warra jijjiirame illee warra nagarreetu shishaa warra shishaa mana shishaa ishiitu waa'ee shanii maal guyyaa dhaabammoo hin qabdu warroonni kun. Har'a si faarsiti borummoo nama ta'e dhattee faarsiti iftaan immoo nama ta'e faana footoo kaati warra akkasiitu jira. Ofiishiiti wanti taatu hin jiru tokkoyyuu hin qabdu. Personally ati akka namaatti eenyummaa kee waan ittiin define of gootu gabaachuu qabda. Ati nama maqaa kee qofa otoo hin taane jechuudha. Ani kana jettee of himachuu qabda. Namaaf otoo hin taane ijoollee keetiif illee ani kana jettee himuu qabda. Ijoolleen keenya abbaan koo kana haati koo kana anis himuu qabu. Haati kee loon nyaata gaarii illee qopheessite haati koo illee nyaata gaarii akkasii qopheessite ani himachuu qabaachuu qabu. Yagiddi education qofa ta'uu hin qabu. Sinii galee warroota rikaashii taatetu asirraa shanee maali jette warra kaleessa jawaarii fi barcuma qabaa turteetu har'a waa'ee jawaar iftee abiyyiidhaa fi barcuma qabu fiigdi. Isin waaqayyo isinitti agarsiisu namni sammuu yaadu yoo jiraate namni warra kaleessa jawaarii fi ani dhugaatitti mudha jawaar guyyaa afur wayii kun argeera iddoo walgayii irratti. Personally nama kana hojii isaatiin nan kabajaa. Gocha isaatiin maali waan yoo nan hunda fudhadha jechuu miti. Jawaarra immoo of xiqqeesseeni jawaarra jala fiigee maalisa shaantaa isaa fi barcuma jalatti qabuudhaan nama fiigus miti. Dhugoositti mudha. Personally ichaan yoo na barbaachise malee namallee harka deemee nama dhaqee mataa gaccabsee harka nama qabatu miti. Nama tuffiikoo miti. Ichaan hundiyyuu bakka isaa barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Namoota tokko warra kaleessa jawaarii fi caammaa xaragaa turteetu har'a immoo abiyyiidhaa fi caammaa xaragdi. Waaqni isin agarsiisu. Maaliif isin jedhama ilaala jarreen kun ofuma keetii dhaaba qabaachuu qabda jireenya kee keessatti. Anammayyuu taanaan dogoggora isaa godhu namni eenyuyyuu perfect miti. Anis ana bira dogoggora baay'eetu jira. Jawaar waan ittiin deeggaru baay'eetu jiran. Jijjiiramanni fide Oromoo keessatti keessuma waggaa muraasaa asitti Oromoon kamiyyuu hin finne. Waan abbaan feetne jibbuu dandeessa. Jijjiirama fiduun qawwee qabachuu qofas miti. Isin galee warri qawwee qabatu bu'aan fiduu jechuu miti. Jijjiirama sammuu fiduu irratti namni jawaariin qixxaatu hin jiru waggaa muraasa asitti. Uummata Oromoo keessatti ilaalchaan, beekumsaan, dargaggeessa qaruudhaan ilaalchaan ani eenyu jedhee akka of gaafatu gochuudhaan nama amma jawaaraan weeraan si uume hin jiru. Warri immoo lubbuu kennee bosona jiru faana lakki isaan bu'aan qaban jechuu miti. Ati immoo warri lubbuu kenne immoo laala. Anas asirra taa'u immoo miti. Faayidaan isaa ammam waan isaa vaaluun isaa ammam akka ol ka'u ilaaluu qabdu. Namichi tokko ana as taa'ee paartaayimii haasa'uu fi namichi meeshaa baatee har'aaf boru keessa lubbuu tokkittii qabu uummata Oromoof wareegu faana of qixxeessuu hin qaban. Eenyu yoo ta'e jawaaris yoo ta'e isaan qixxeessuu hin qaban. Warra algaa ho'aa keessa ciisee biddeen ho'aa sar'a nyaate boru nyaanne fi isa bosona keessa taa'ee injiraan nyaachaa bokkaan itti roobaa corroqa dhugaa qawwee baatee diina faana dura dhaabatu faana of qixxeessuu hin qaban. Si jarreen sun qopheessuu hin qaban. Education isaas miti. Staatasii barumsa isaa qabeenya isaa miti kun. Waa'ee lubbuu waan ta'eef jechuudha. Hundiyyuu bakka isaatti faayidaa qaba jechuudha. Kanaaf vaaluu namaa xiqqeessuu koo miti. Walumaa galatti waan itti barbaadu wantoota warroota keessumaa warroota shanee jettu kana ilaala background ishii warra rikaasha bakka mana shishaa ciistuudha waan itti mudhaaf jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waa ishee odeessuuf hin dhufne kan sitti mudhaa dhufe adeemsa maaltu gara Oromiyaa kanatti deemaa jira jedhu kana sitti hubachiisuu dhufe. Amma argaa jirtu biibii wal fixaa jirti wal buusuudhaaf deemaa jirti. Wal buuftu Oromoodhaa maaltu bu'aa jennes waan walla gaafachiisuu miti kun akka Oromootti.
kaleessa gaafa qeerroon wayyaanee fi oppiidoo wayyaanee qofa miti oppiidoo kaleessa Oromoo qalaa ajjeesaa hidhaa turte gaafa qeerroon buusu warrumti kaleessa akka achi keessa jirtu ilmaan sardiidaa fi ilmaan diqaalotaa aangoo keessatti dhiisanii aangoo qabatanii yeroo sana iyyuu jijjiiramni dhufne caala Oromooti jijjiirame. Oromoon waggaa 3 as kana kan ta'e bara miliikii asitti ta'een beeku seenaa isaa keessatti. Idda Abiyyaan Ahmad aangoo qabate asitti kan ta'e Oromoon seenaa Oromoo keessatti bara miliikii qofaadha kan ta'e yeroo lafti miliikii bulchiinsa isaa babal'ifataa ture yeroo gizaatii babal'ifataa ture shawaa durguguurraan gara baha Oromiyaatti deemisan. Dura walloodha walloon beektu yaa'u adaamin ollaa qoree jirtu guyyaa hunda boochi waan ta'eef ummata walloo guyyaa hunda kan inni uleen diinaa irratti buuf maaliif ollaa diinaa jiru waan ta'eef kaleessa Teediroos irraa amma Teediroos amma Yohaannisitti illee seenaa isaanii duuba deennee olaalle uleen diinaa dura kan irra ga'u ilmaan walloo akka ta'e hubachuu qabna hundi keenya iyyuu. Kana bira darbee shawaa dugugee amma dhaqee Arsii dhaqee amma Harargee ga'utti bara miliik sana qofa isaa asitti dhugaa dubbanna yoo ta'e acuuccaan Oromoo irraan dhaabanne haadhaa ta'u malee kan bara akka Abiyyi Ahmad kana bara miliik caalan jiru waggaa amma kanaa keessatti jechuudha. Maalumaa galatti maasin jechuu barbaada jarreen kuni amma maal fiduudhaa deemti yoo jettanii kan caalu Oromoo irratti fiduudhaa deemti. Kan caalutu Oromootti dhufuudhaa deema. Oromoon keenya waan tubattan. Wanta amma keessumaa yeroo ammaa kana wanti argu ani yoo xiqqaate waggaa 4 na beektu asirratti nama gandaan yaadus miti. Nama eenyummaa ofiitiin fi jireenya dhuunfaatiin aangoo ofis oduufis fiddu miti. Ani akka Oromoo tokkootti waan Oromoo tokkotti dhaga'amudha kan inaasa'u. Si ilaalchina ni qabus. Oromoon Booratti dhalatee fi Wallagga yookaan Shawaatti dhalate Oromoo ta'ee asitti garaagara yaadeen beekon. Akka Oromooti garaagarummaan qabatu Oromoo yoo jette akka tasaa akka carraa ta'een Shawaatti dhalate yoo ta'e akka carraa ta'e Arsiitti dhalate yoo ta'e kun Oromummaa garaagarummaan qabu. Kaffis hin godhu ziqqis hin godhu yookaan immoo olis hin kaasu gadis hin buusu. Naannoon impaaktii qabaachuu qaba. Aksasiin ati qabdu impaaktii qabaachuu qaba. Garuu waan ati argatte sana naannaa fakkeenyaaf galatomi Saamu'eel laalaan jira Saamu'eel Birhaanu እሺ አሳጅር እሺ እንደም ሳሙኤል አማርኛ ኦሮምኛ ምችላል መስለኝም በኦሮሞ ዩኒቲ ላይ እንሰራለን ችግር የለም ያው እሱ ላይ ያወራው ነው ገሩ አክሰሲነት ቀብዱ ገራገሩማው ሙደንዳ ፈከኛ ፊ ነምቺ ሸዋ ወካንሞ ከሌሰ ወለጋ አፍራን ፈከኛ ስኒ ፍራዳ ዱጋ ጅሩ ሚሽኒ ወለጋ ቱሬ ዋው አለ ስላሴን ummata paagaanti kana dhaqaachi barsiisaa dabuubii fi Wallaggaatti herge ummata Wallaggaa amma tokko warroota kaan dursanii akka isaan barumsatti aksesii argatan yookaan immoo hubannoo barumsaa argatan godheera kun. Kana jechuun otoo Booranatti deemanii Booranaa sanan godhanii warri Booranaa akkas hin ta'anii jechuu miti. Garaagarummaan aksesii ati qabdu uume malee akka Oromootti garaagarummaan jiru hin jiru. Namoonni tokko tokko ilaalcha kana waan qabduufan sitti himan. Kanaafi akka amma jiru kanatti akka amma deemnu kanatti keessumaayyuu warri oppiidoo kuni maal akka ishiin qabattee deemuudhaaf deemtu yoo hubattanii ummata walloo naannaa lixa shawaa hanga Wallagga ga'u kanatti abdii kutattee jirti yoo hubattan ta'e amma caalatti ummata baha asumarree aktiivistiin alaalla kanarraa tokko bitatan otoo hin taane shawaa kan shawaa kana baay'een ishee wal makaadha. Walmakaayoon nama toosin hin taane kaani Oromoo cima Oromummaadhaan qabsaa'ummaadhaan sabboonummaadhaan Oromoo ta'anii kan akka Caaluu Hundeessaa baay'een isaanii namoonni Oromoodhaaf amma lubbuutti kennan jiru. Caalli ishii immoo tokko tokkoon ishii immoo kan bitamtuun fincaan ishiillee dhattee Arsii fi Harargee wayyeessa dhalatteellee kan akka Adaanach Abeebee kana kan akka Lamuu Simee kana warra naftanyaarra wayyantu jirti yeroo tokko waan sitti mu barbaadu jechuudha. Amma maaltu deemamaa jira walumaa galatti pointiin isinii kaasuu barbaade
keessumaa aktiivistii ala kanarraa illee gara arsii kana gara baalee kana bitachuu barbaadu. Opinion jechuudha. Olaaltan argee kana maal kana argee kana xiqqaadha. Caalatti kana isaan bituu barbaadu. Gara fuuldura kanatti ani kan yaadu akka natti hubadhutti adeemsa biyya amma deemu kanaanii ilaalcha nafxanyaa amma afarsan kanaanii yoo agartan ta'e guyyaa har'aa moo yoomi Daaniel Kibrat badhaasa kennaa turte walii kennaa turte. Eewwanni maqaan ishee namittiin Norway moo eessatti alkooliin somba ishee turuu ishee fixee galte tokko namitti eenyu alii jedhamu tokko. Jaafar alii jedhamu tokko fa'a. Warra alkooliin waan fixee galte tokko. Warra akkasii kun fa'a ilaalaam kan akkasii kana qabannee eessa ga'uu hin dandeenyu. Warra akkasii kana fa'a qabatanii yoo argeera beeka namicha kaleessa maqaa argeetiin arfan qallooti warra galee maqaa arfan qalloo balleessu. Warra maqaa jaarraa abbaa gadaa fa'a balleessu kana. Maaliif seetan abbaan damma nyaatee filma afaan hin mi'aawu kan jedhamu mammaaksa Oromoo keessatti kan jiru kana. Warra akkasii kanaan ani dhuguma sitti muudhaaf boru uummata arsii sanaa aanolee fi calanqoo buqqisiisanii yaa hin lakki namas hin doggorsiise malee miliki koo isinii fi dhadhaa fi aannan fidaa ture damma fidaa ture jechuun isaa hin oolu arsii keessa deemanii akka amma deeman kanatti. Kana garaa jirus kana waan ta'eef jechuudha. Yeroo tokko tokko amma waan dhugaa jirrutti haasofna amma. Akka Oromootti obboleessa koo nama ajjeese sitti dhaga'ama diinni tokko. Akka obboleessaatti garuu ana caalatti dhaga'ama. Arsii waan ni godhame keessaa keessuma milik filaalchi milik. Milikoonni waan na godhan shawaa fi arsiin yoo ndagata ta'e dhugaa isinitti muudhaaf bakka maaliif seetan nuti dhalas namoota sanaa miti. Warra kaloota miidhame, warra kaloota kaleessa buqqa'e, warra kaleessa harki citee fi harmi citee miti jechuudha. Nuti dhaloota warra sanaa miti. Isinitti meera maaliif an akka obboleessa koo diidi tokko wajjeesse si akka Oromoo sitti dhaga'ama garuu waan sitti dhaga'amu suni anaa fi siif walqixa miti. An akka obboleessaatti natti dhaga'ama waan ta'eef. Amma kana deemamaa jiru garuu caalatti kolkollee asirraa illee bitatanii warra shifaa tokko tokko dhiisa warra waggaa 30 jiraattee maa jireenya hin qabne tokko tokko dhiisa. Ishii dhiisa ishii otoo hin taane warrumti harma bitanii illee biyyatti galchan warroota akkamiiti jedha yaada. Warroota kaleessa obboloota isaanii faana karaa kamiin dogoggora laa ta'an waan fe'e yoo ta'e amma feettamane nan du'a malee Jawaar hin ganuun. Jawaaritti namantaa namanu baay'ee isaa namanu waan Jawaar godhu keessa baay'een isaa. Haa ta'u immoo malee kan inni godhe na caala waan ta'eef bu'aan inni buusu na caala waan ta'eef yeroo hundayyuu duuba dhaabatu faayidaa Oromootiif jecha. Kan dhuunfaa kootiif miti. Faayidaa Oromootiif jecha duuba isaan dhaabadha. Maaliif kan inni fidutu irra bu'aa qabanar. Warra kaleessa Jawaar illee gantee Jawaar nama godhee miidiyaatti dhiyeesse. Jawaar godhee nama godhee fuulduratti as baase. Warra kaleessa akkasiitu har'a galtee opiidoo keessaa sirna nafxanyaa baachaa jirti. Har'a deemtee lola biyya nafxanyaan har'a kaafte sana lola nafxanyaa deeggaraa jirti. Kanaaf amma gara fuulduraatti maaltu deemamaa jirta hojjettan dhagaa jirtu. Guyyaa gabaabaa keessatti gurbaa hoolaa sana buusanii eewwanni maqaan isaa gurbaa geencii kana. Eewwanni kaleessa siyaasa keessa hin turre gurbaan suni. Warra tokko tokko waa wadha warra kaleessa siyaasa keessa galamee ta'a laala. Qaama bakka hin qabdu akka waan jettu maaliif keessatti hin guddanne waan ta'eef rakkina uuma. Warra akka Shimallis Abdiisaa kuni warra siyaasa keessatti guddatanii miti. Dhugaa sitti muudhaaf. Shimallis Abdiisaa siyaasa Oromoo keessa hin turre jireenya isaa kuusatti. Shimallis Abdiisaa kan fide Dr. Daanyachoodha. Dr. Daanyachoon nafxanyaa nama Wallooti. Abiy Ahmed nama barate barbaanna innaan achi gad ergee shaanxaa biyyi qabaa ture achi keessaa Oromiyaa lammaa fi Xaayibaa minaamina rukutuu yeroo barbaachisu achi gad ergan malee nama kaleessa high school irraa ka'ee yuunivarsiitii irraa ka'ee an ijoollee wajjin hin baratan natti maniiru. Mana cherchiitti fiiguu malee gurbaan sun guyyaa tokko walga'ii Oromoo dhiisitti qe'ee Oromoo dhaqee hin beeku naan jedhan. Warra akkasii tarra Oromoo ta'ee gad ba'e. Warra akkasii ari'anii saniif maa jechuu miti. Sigala garuu maaltu dhufuu qaba? Maaltu dhufaa jira? Walittanii gaafattanii Alamuu Simee
iyyaadattoo ta'e warra akka Alamuu Simee kana. Namni Alamuu Simee irraanfattan yoo hin beektan ta'e amma duubatti deebi'aa ilaala. 2016 ondoo goruu baadhe 2016 Arsii keessatti mannaa isaan irraanfadhe bakka isaa natti muu dandeessu naa barreessuu dandeessu. Agaazii fuuldura dhaabatee matarayyasii qabatee ijoollee tokko isaa kan ture Alamuu Simeeti. Ilma ijoollee Arsii adda adda isaanii keessa rukutaa kan ture. Adda isaanii keessa viidiyoon sun jira. Adda ijoollee Oromoo keessa rukutaa kan ture Alamuu Simeeti. Ilmi isaa Finfinnee keessatti waggaa lama kana moo sadan kana manni barumsaan itti baratu ka warra nafxanyaati nafxawachitti jiraata asaasa galatoon warra asaasa keessatti egaa warra asaasa jettanii asaasa warra asaasa keessatti ilaala ijoollee Arsii asaasa keessatti adda isaanii rukutaa ture warra Agaazii miti Agaaziin immoo wajjeesaa ture garaagarummaan qabu isa fa'aata raangootti ba ilmi isaa maal jedhe ilmi isaa yeroo tokko qeequmsa irratti kaanaan maal jedhee barreesse ilmi koof bakka bu'aan hin fa'itti amanuu danda'a jedhe baandiraa Minilikii fi waan Haile Sillaasee uffatee deema taanaan uummatee argame har'a garuu Alamuu Simee fa'aatu aangoorratti ol ba'ee uummata Oromoo kana gaggeessa kana fa'aa deeggarra keessumaa keessa Shawaa fi Arsiin sirna nafxanyaa deeggaru kan nama qaanessu seenaa abbaa keenya seenaa kaakayyuu keenya seenaa baabayyuu keenya dhiiga isaanirra warra deemnu nanti dhuguma sitti muudhaaf maaltu amma ko ifaaniif agarraa jirra ifaaniif agarraa jira waan adeemamaa jiru Abiy Ahmed wayyaaniin utoo amma humna isaa dadhabsiisuu baatte Itoophiyaa Oromiyaa kana eessatti akka kukkutuudhaa deeman argaa jirtu amma kaartaa yu baafatanii yeroo tokko jalaa gadi baa kaartaa amma gadi baafatan agartaniitu ji'oogiraafikaal un jedhan ji'oogiraafikaal ikkoo isaan jedhanii Tigraay bakka jirtu irraa kutuufi miti ji'oogiraafikaal yeroo jedhan Amaarra fudhattanii Amaarri Gondariif Gojjameen guyyaa tokko walii galtee hin beektu har'ayyuu walii galaan jirtu dhugaa walitti haasofna seenaa isaanii bartoota Walloo fi Gojja walii galtee hin beektu Walloo fi Gondar walii galtee hin beektu har'ayyuu waliin galan agartaniitu miti dheengadda Walloo gaafa wayyaaniin dhuftu harka rukutee fudhate Gojjameen hin lolluuf jedhan amma tokko Wallooyyeedha booda keessa maaliin akka namittiin tashaagar maal jedhamtu suni maal akka inni taammaanyi jettee ergaa ergite faa dhageessaniitu isaan waliin gallu isaan addaan baasuuf miti ji'oogiraafikaaliidhaan addaan kutuu kan jedhu Tamraan nagaraa faa dhageessanoo ta'e warroonni akkasii kun maal yaadaa turan abjuun isaanii maal barbaadu yoo jettani Oromiyaa kana kutaadhaan nu kukkutuu barbaadu maaliif har'a waliin jiraanne boru kutaam gaafa kutamnu maaltu isaanii dhufa maaltu isaanii dhufa waan hubachuu qabdan maaltu isaanii dhufa maaltu isaanitti dhufa maaliif boo'u akkasitti maaliif Oromiyaa jedhamuun kun isaan rakkiseerra gaafa sana lafas kutan namas kutanii bulchiinsa kukkutuu gaafa sana maal argachuuf deemu Oromoo fi Oromiyaa balleessuuf deemu tokkummaa Oromoo diiguudhaaf deemu Oromiyaa kana har'a illee afaan jalatti xiqquma qabamtee jirtu kana fudhachuudhaaf deemu isinitti meeraan Finfinnee keessatti Finfinnee iyyuu waa'ee Finfinnee isin Jimmaa keessa waggaa afurin jiraadheen mee ijoolleen Jimmaa namoonni Jimma deemtanii beektan yookaan Jimma jiraattanii beektan ijoollee Jimmaa dhiisa warroonni qabsaa Oromoo ta'an jiru warri kan kuulloodha waan taateef dhiisa mee namoonni Jimmaa magaalaa Jimmaa beektan tokko naa barreessaa deemtanii nami beektan agartanii nami beektan Jimma agartanii nami beektan jechuudha hojiraat tokko guyyuma lama sadiif Jimma keessa magaalaa keessa bultanii warri beektan tokko naa barreessaa magaalaa Jimmaa keessatti Oromoon tokko hin jiru Oromoon muraasa wayiitu suuqii wayii qaba 10 hin guutan magaalaa sana keessatti abbaan fooqii abbaan hoteelaa abbaan daldaalaa kan buna daldaalu kan buna dhaabullee achi deeme naftanyaadha fi Tigiroota Guraagee kan nagadatu hundayyuu Oromoon kee tokko keessa hin jiru inni guddaan Oromoon ikkoo nuti aangoo qofa miti qabeenyaanis yoo namaan qixxaatteedha kana tarra diina kamillee ofirraa cabsuu dandeessu
har'a maaltu dhufe waggaa muraasa keessatti jimmarraa maal fidanii dura afaan amaariffaatiin maal gochaa turan galatooma warri beektan amma yeroo gabaabaa nan yaadadha 2007 isarraa kaasee jimma maal godhanii akka warroonni afaan oromoo beekan baay'een isaanii hin baranne afaan oromoo innumti oromoo ta'e iyyuu seeraan hin barannee ture achitti rakkina guddaa ture jimmi gatamee ture warroonni afaan oromoo beekan oromoo kan ta'an akka isaan aangoo qabatan godhan yeroo bara hodaa eenyu hodaa tokko ajjeesan yoo yaadattan ta'e jechuudha isarra amma xiqqoo namoonni oromoo ta'anii aangoo qabachuu jalqaban inni rakkoo baay'ee uume kuulloo fi guraagee keessatti hin barbaanne isaan kana amma tokko immoo maal godhan bakka bu'aa qabdu wayii naannaa qocii mana yuunivarsiitii xeenaa saayinsii fuuldura gamarra ammoo karaa irshaa kolleejiin jira gamarra isa fuuldura sana amma tokko oromoo tokkoof akka isaan hoteela maal godhatan turanii turan isayyuu ala isaan kennanii sitti yeroo darbe caarrataa dhufe keessaallee jechuudha caarrataa jiru keessaallee guraagonni qarshii baay'ee ol kaasan otoo ta'an oromoodhaa fudhatu jedhee junadiin kan godhe keessaa jechuudha yoo tokko junadii wanti inni godhe waa baay'eedha namoonni kreditii namaa balleessuu hin qabnu isumallee dabarsanii warra gurgurattu jira oromoo keessaa amma ni rakkoo uume egaa maaliif kan rakkin nama kanaa dhufu ishoo amma kanallee oromoon magaalaa dhufee bulchiinsaa fi qabeenya kana isaanii mormu kana maal gochuu barbaadu ishii fudhachuudhaaf addaan nukutuu barbaadu gaafa sana jimmumna godhatu shawaa fudhatan kun humna godhatu har'a ilaalame baalee keessatti har'a horiin akkatti dhumee jiru argaa jirtu namni amma akkamitti har'a suura sirraa agartan kana nuti saba qaana waan hin taaneef argaa jirra yeroo tokko saba qaana kana yeroo tokko biyya Itoophiyaa sanatti iyyuu nuti koo dama saba qaanaadha dhugaasatti muudhaaf yeroo amma bara sabaatti fi isaan fuuldura we are the war kan jedhu tokko bara Michael Jackson fa'a sirbanii waliin kadhataniif tokko yaadattu ta'e ummata yeroo sana waan ta'eef suura sana yeroo ilaaltan har'a baala taariknanii baala minnan jedhanii gurraa qarartuu amma warra jedhan kana baay'ee nama qaanessa sanas ta'e kana garuu har'a baalee keessatti abbootiin maal akka ta'aa jiran mee eenyu masara dhaabaa jala fa'aa deemaati ilaalaa yoo achuma keessatti garuu baalee keessatti garuu ummata baalee miti qamadii qotamee isa kaan investoroonni fudhatanii nafxanyaan achuma keessaa immoo nafxanyaan dur lafa dhufee qubatee qabate mee akka jiru warri baalee ni beektu anamitti otoo hin taane warri baalee mee hin beektu miti kan amma maaltu dhufe amma tokko yeroo abiyyi jura dhufe san amma tokko lafa tokko ummanni baalee lafa seeraan irraa fudhatame hirmateera lafa tokko amma immoo maaltu dhufe gaaffiin gaafatamaa dhufeera nafxanyaa dhufeera diriiree isaafiyyuu sayyuu ummata baaleef qawwee bitachaa fi ofiif irratti qabeenya horachaa miliyoonaara biliyoonaara irratti ta'u kana ummanni gaafachaa dhufe kana maal gochuuf kanaafi sinaffeera booda kanaafi maaltu dhufe isa kanaaf oromoo kana addaan kukutuu barbaadu jechuudha oromoo kana kanaaf addaan kukutuu barbaadu jechuudha gaafa sana maal ta'aaf ummanni baalee qobaasaa nafxanyaa kaleessa meeshaa irratti hidhate kana nafxanyaa hidhatama dhufee finfinneetti qabu kana nafxanyaa apparhaandii amma 4 kiilootti qabu kana ofirraa kaasuu hin danda'u har'a ummanni baalee achuma keessa nafxanyaan bakka qubate mee ilaalame mee natti ma bakka nafxanyaan qubate dibeetiin bakka nafxanyaan qubate baalee keessatti lafa oromoon keerran jiraanne oromoon ikkoo bakka fartaayilii miti barahaa keessa jira nafxanyaan garuu bakka miliyoona irratti ta'an irra jira lafa baalee keessatti gaafa sana maal ta'a gaafii kanatti dhufa ani koon nafxanyaan akka namaatti nama dhufee maaliif hin jiraanne hin jedhu nafxanyaan akka namaatti nama garuu oromoon har'a beelaa kuni gojjam naqee jiraataa gojjam deemtanii obeettan ta'e yoo baalee
arsii kana lafa adda addaa Oromiyaa keessa lafa tokko malee lafti amma Goojjam fartaayiliin hin jiru biyya Itoophiyaa keessatti. Nama isaanii baay'eedha malee biyyi fartaayilii akka Oromoo akka Goojjam hin jiru. Yeroo tokko waa tokko badhaa deemaati ilaalaa. Argeera nama keessa deemuudhaan baay'een arge biyya adda addaa deemuudhaan biyya sana keessa. Lafa Goojjam sana Oromoo beela'e jedhee lafti Oromoo beela'e jedhee lafa taakuu tokko qoy Oromoo keessee Goojjamarra qubachiisa. Dimbariidhaaf walajjeessa Goojjam. Maaliif egaa kan kun ta'uu fi Oromiyaa kana yoo kukkutanii lafa kana dhugoomfatu. Jimmaarra magaalaa keessa Oromoon hin jiraanne jiraachuus mirga hin qabne kanarraa fudhatu. Kana dhugeeffatu jechuudha. Kanaaf Oromiyaa kana caccabsuun diiguun yeroo gabaabaa keessatti Abiy Ahmed kan inni barbaadu har'a maal jedha? Laabirarii moo maal eebbisaa ture Abiy Ahmed? Waan jechaa ture dhageessanii gadi fageenyaan dhaggeeffadhaa. Biyya 18 keessaa fidala qabdu keessaa biyya. Natti galee waan silkiidha. Kanaaf egaa kanatu jira jechuudha biyya sana keessatti. Abiy Ahmed maal jechaa ture? Biyya fidala 18 qabdu keessaa jedha. Bala taarika gar jedha. Abiy Ahmed maal akka nu barsiisuudhaaf deemu laalaa. Boru qubeellee akka inni haquudhaaf deemu Abiy Ahmed natti mul'ate keessa. Adeemsa keessa qubee dhiisite Amaara dhiifama. Utaallee wayina qabdee turte iddoo kana. Egaa jaarsi kun akka salphaatti qufa'een baasu. Ulfaataadha. Kanaaf Abiy Ahmed namichi waltajjii irraa akkasitti afaan biyyi kun biyya seenaa akkasii qabdu enatti himu boru ijoollee keenya fidala nafxanyaan barattan jedhee waan dirqamsiisuuf hin barachuu qabdu jedhee waan dirqamsiifneef hin jiru. Kana laaluu qabdu jechuudha. Kanatti adeemamaa jira. Kanaaf walumaa galatti abbaan ta'e nagalchaa jettanii ijoollee lama sadii mee isin galchaa bilbila ta'e wayinaa bilbilamee deebiseen bilbilaa fi na ergadha. Ergadha namoonni nagalchee jettan namoonni lama sadii isin galchaa. Dhiifama gaa jaarsummaan kun salphaa miti joo. Eewun nagalchettee turte ergadhaa warri nagalcheettan. Warri nagalcheettan ergadhaa. Eewun nagalcheettanii turte. Dhiifama jaarsummaan kun salphaa miti. Sigalchuu didee kuni okay. Namoonni yaada qabaattan yoo ta'e asirratti yaada kennadhaa. Decline namoonni tokko galuun barbaadan yaada qabdan kennadhaa gaa. Namoonni ta'e na ergisanii turtanii dhiifama bilbila itti galee arguu hin dandeenye. Tokko ergadhaa namoonni yaada qabaattan namoota lama sadii nan galcha. Magaalaa kira qaba. Jira nagaan turaa yeroo biraa wal agarra. Ayyaana gaarii guyyaa gaarii isiniin jedha.
كم هو الدنبانا